Kiristaanummaani nu keessa dhibeera ilminaalamee namni. Kiristaanummaani nu keessa dhibeera ilminaalamee namni. Seenaa koota amantii maaliif irraanfannaa? Imaanaan harkaa jira maalumaaf daganaa. Seenaa koota amantii maaliif irraanfannaa? Imaanaan harkaa jira maalumaaf daganaa. Maaliif furmaanisa namni waliin galu booda koota ola awwaaluu waarosa. Inni bara kaa'een ala suura lafee kaa'ee deemaa jira. Teessoodhaan nuuf ka'ii ofii faala qabnu inni isaas harka jira. Teessoora teessee hundumaa madaalta ta'ii bara keenya hundumaa nagarta. Karaa kee gadhiifnee gaddeeraa garaan kee gara keetti deebina nuti ni yaada kee. Teessoora teessee hundumaa madaalta ta'ii bara keenya hundumaa nagarta. Karaa kee gadhiifnee gaddeeraa garaan kee gara keetti deebina nuti ni yaada kee. Maqaa qofaa miti hojiidhaan haa ta'u. Dhibbiin gargaar ta'uun arrabaa wal nyaachuun kun hunduu haa ga'u. Jibba godhaan dhaqnee eebba manaa baafnee dhumni keenya maali? Galalaa dhabneetu mana si baafannee deebi'ii nu dhaali. Abbaa abbaa jechuun miti kun jireenya. Adda baafannu malee deemsa keenya. Dubbicha tuufachuun booddee nu hambisee. Qodaa oolmaa baatuun eebba nu dhabsiisee. Abbaa abbaa jechuun miti kun jireenya. Adda baafannu malee deemsa keenya. Dubbicha tuufachuun booddee nu hambisee. Qodaa
oolmaa baachuun eebbanuu dhabsiise. Kiristaanummaani nu keessa dhibeera hir'ina lamee namni. Kiristaanummaani nu keessa dhibeera hir'ina lamee namni. Seenaa goota amantii maaliif irraanfannaa? Imaanaan warqaa jira maalumaaf dagannaa. Seenaa goota amantii maaliif irraanfannaa? Imaanaan warqaa jira maalumaaf dagannaa. Gooftaan nafsiini dadhabina keenyaaf nutti beekamiini. Karaa isaa dhugaa gooftaan nafsiini dadhabina keenyaaf nutti beekamiini. Garaa keenya gadii garaa dhuga baatu jigilee walii bunii kun jireenya laatu. Ija koona banii waan suuqaa uumatu. Wangilee nagatu garaa keenya godhii garaa dhuga baatu jigilee walii bunii kun jireenya laatu. Ija koona banii waan suuqaa uumatu. Wangilee nagatu.